Olli oltanii daawwattoota BBS oduu ammaaf qabnuun isinitti himaan Badrii Yusufi. Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti duulli gabaa lagannaa geggeeffamaa oole. Odeessee kutaalee Oromiyaa garaagaraarraa nu dhaqqabu akka ibsutti duulli gabaa lagannaa guutuu Oromiyaatti qeyroo Oromiyaatiin labsame guyyaa har'aa eegalee bifa garaagaraatiin itti fufee ooluu isaati. Handura Oromiyaa magaalaa Finfinnee naannawaa Oromoonni baay'inaan jiraatanittis mormiin gabaa lagannaa kun haala addaatiin geggeeffamuu isaa jiraattota magaalaa Finfinnee keessa kanneen BBS odeeffate himan. Magaalaa Finfinnee keessa naannawaa Oromoon baay'inaan itti jiraatan keessatti nagaan gabannaan akkuma itti fufetti jira. Fakkeenyaaf dukkaanni cufamee jira har'a guutumsaa hojjechaa hin jiru. Akkasumas manni jimaa qaamoleen mootummaa doorsisaa garaagaraa geggeessanis uummanni garuu ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu miseensota paartiilee siyaasaa Oromoo fi akkasuma Oromoota kaan irratti geggeeffamaa jiru mormuun gabaa lagannaa kana geggeessuuf akka murteeffatan dubbata. Magaalaa Finfinnee naannawaa dhalattoonni Oromoo itti heddummaatanitti dukkaannanii fi manneen jimaa itti gurguramus hundi cufamanii ooluudha. Jiraattonni magaalaa Finfinnee kan himan lagannaan kunis artistii Haacaaluu Hundeessaa haqa akka argatuu fi dhimma kanarratti diraaman mootummaan Itoophiyaa dhiheessee fudhatama akka hin qabne dhiibbaa taasisuu fi jedhame. Kana malees ajjecha Oromoota irratti raawwatamee fi hidhamuu hayyoota fi Oromoota kaanii mormuu fi akka geggeeffamaa jiruudha. Jiraattonni godinaalee Oromiyaa addatti magaalaa Finfinnee kan himan. Baha Oromiyaatti magaalaan daldalaan beekamtu dirreen dhawaatis guyyaa har'aa Ramadaana fakkaattee ooltee jedhu jiraattonni BBS dubbise. Lagannaa gabaa qeyroon Oromiyaa labsee hojiirraa oolchuuf jecha dukkaannan guutumatti cufaa ooluu odeeffanne. Akka jiraatan dubbifne kun jedhutti dirreen dhawaan naannawaa sabni Amaaraa jiraatu alaa guutumatti dukkaannan cufaadha. Namni manatti galee taa'uutti jira. Namoota dukkaannan bananis kan irraa waa bitu hin jiru jechuun nutti hime. Akka jiraatan kun jirti sochiileen hundi dhaabbatanii jiru. Bajaajiileen deemanis namni koree ittiin imalu hin jiru. Lagannaan gabaa har'aa uummanni itti qophaa'ee bifa bareedan itti agarsiisee jira. Ji'a mootummaa kanatti humnoonni mootummaa ammoo warreen bajaajotaa fi konkolaachiftoota doorsisaa jiru. Yoo hojii eegaluu baattan qarshii 2,200 adabamtu jedhanii doorsisa addaa irratti geggeessanii jiru. Ji'a jiraatan kun itti fufi. Yoo har'a dalaguu baattan kitaaba qarshii 2,200 arraboota deebitanii kararran galee jechuun doorsisanii humnaan oofuuf jiran. Waraana qaama humnuma nageenya mootummaan buuse kana wal keessa poolisii uggua jennu makalaakayaa fi poolisiinis wal keessa deemteeti namoota akeekaniifis gurguraa waliin uummata doorsisaa jirti. Akkasumatti warra konkolaataadhaafis akeekkachiisa kannanii fi uummanni qarshii 2,200 kitaaba yookaan ammoo deebitanii hin dalagdanii jechuudhaanii doorsisaan ba'anii deddeemti. Humnoonni mootummaa doorsisa kana geggeessanis poolisoota fi raayyaa ittisa biyyaa ta'uudha BBS'tti kan hime. Humnoonni mootummaa ammoo bajaajota dirqisiisanii akka soso'an taasisuun cinatti ifiifis waliin koranii naanna'uun namoota isaanirraan miidhaa ga'u eegaa akka turan dubbata. Qeyroon garuu lakkoo isaa bajaajota labsii qeerroo cabsan qabataa oolee ji'a jiraatan kun yeroo ammaa konkolaachiftoonni kutaalee birarraa fi magaalota naannoo dirree dhawaa jiraatan irraa gara magaalaa dirree dhawaa seenan tokkolleen akka hin jirre odeeffanne. Namni imalu jiru imaltoonni jiru naguma ajjabaniituma deemanii nama tarkaanfii irra fudhatu fa'aa laalanii. Kana qeerroo namoota ajaja isaanii dhagee kararra deemu. Hargaa baay'ee jaarraan sana sossootuu qabatteetuma itti dhiifte. Isaanii wali bu'uura namuu mana deebi'eetu fudhataa jira. Lagannaan taaddaati. Lagannaa akka har'aan tanaa tolchina garree nama. Inseenu konkolaataan inseenu Diradawaa magaalaa keessa malee Diradawaa inseenu dangaggoo fi kana hin jiru naannawaa qobboo fi karaa dangaggoo kana humnaan warri godinaa dhufanii namoota bansiisaniiti dukkaanni babbanumaa namni dhagee bitu hin jiru namni kararra socho'us hin jiru. Achuma naannoo sanitti magaalota jiran haala isaan keessa jiran odeeffannoo qabaachuu fi akeeka mormii kanaa fi doorsisa geggeeffamus akkanatti ibsa jiraatan magaalaa Dirree Dhawaa kun. Uummanni hayyoonni keenya fayyadamanis bahuu qabanii waan jiru. Akka ibsa qeerroo kan hojii fuudha uummanni kaayyoonsaa wal dhageettii tokkummaa Oromoon hundi itti agarsiisu miidhaa mootummaa kanarra dhiibbaa uumuudha. Waldageetii qabu ifaanifatu manni itti agarsiisu jira. Balaaleffannaa mootummaa kanaa jibbansa isaa qabu ifaanifatu itti mul'isaa jira. Kana uummanni har'umaan sanatti itti agarsiisu jechuudha. Isaan doorsisa
namoota walitti qabaniiti yoo dukkaan baruu baaddan karaa malkaa bal'oo kana faa yoo fudhanne namni tokko dukkaana haqafatee rasaasaan lafaa fuudhame jechuudhaan uummata walitti qabaniitti doorsisanii uummanni doorsisa isaaniitiif gurralaallee shufatanii itti agarsiisan. Harargeen guutumaan guutuun lagannaa ajaa'ibaa gudaa jirti hanga diidanii itti odeeffannoo hin qaba. Doorsisanii haa jiraatu malee uummanni xixiqqoollee sodaa isaanii hin qabu cufatanii itti agarsiisu jiran kan humnaan bananii banee amma yeroo dibannaa dukkaana yoo balleessu waan jiru hin jiru jennee hin jiru gurgurra sanii booda deebi'uu lagannaan keenyatti fufaa yoo feereetti qaxxalla jechuu jiran uummanni. Godina Baalee magaalaa Goobaa fi Roobee keessattis lagannaan gabayaa qeyroo Oromiyaatiin labsame kun geggeeffamaa ooluu jiraattonni nutti himan akka jiraatan dubbifne tokko jirutti ammoo kantiibaan magaalaa Goobaa mootummaa jedhamu kaleessaa kaasee uummanni bakka daldala isaanii akka hin cufne irra deemuun ajaja doorsisaa laataa ture jedha. Aangawaan mootummaa kun yoo dukkaannan keessan hin bantan ta'e hayyamni daldala keessanii isinirraa fudhatama jechuun namoota sodaachisaa ture jedha. Gama biraatiin dhalattoota saba biraa baajaajii oofan akka hojii hojjetan taasisaa jiru jedha jiraatan kun itti fufuunis wanni isinirra gahu hin jiru nuutu isin ilaala qabeenya keessanis wanni irra gahu hin jiru jechuun uummata qoqqoodanii jedha jiraatan magaalaa Goobaa kun. Amma magaalaa Goobaa keessa jiru ganama uummanni akkuma magaalota biraa lagannaadhaan bahe ganama immoo uummanni lagannaadha turan garuu kantiibaan magaalaa caasaa isaa qabatee kan darbeemee humnaan isaa ture namni mootummaa jedhamu magaalaa jechuudha namoota sodaachisuudhaan yoo hin banne ta'e ayyama sinirraa fudhannaa isin adamnaa jedhanii uummata jechuudhaan barsiisaa turanii garuu magaalaa keessa sochiin gamaa gamana baay'ee jiru keessa baajaajii ijoollee baajaajii fe'amanii ijoollee saba biraa akka jedhu ta'anii dalagan. Uummanni erga kaleessatii sagantaa lagannaa gabaa qabatee jira kan jiru jiraatan kun namoonni doorsifamanii bananis waan hojjetan hin qaban tattaa'atuma oolanii jira. Bifuma wal fakkaatuun Roobee keessattis uummanni dukkaannan isaa akka banu doorsisa jabaatu irratti geggeeffamaa jira jira namni odeeffanne kun. Gama biraatiin dhalattoota saba biraa Oromoon walitti buusuuf jecha wanni isinirra gahu hin jiru baajaajii keessan hin dhaabinaa jedhanii akka sossooyan taasisaa jirus jira. Amma magaalaa Goobaa keessatti wanni deemaa jiru ganama uummanni akkuma naannoo biraa lagannaa sagantaa qabatee akkasumatti buule kaleessa irraa jalqabanii immoo jarri akka uummanni magaalaa lagannaa magaalaatiif hin baane ittisaa turanii akeekkachiisaa turanii manarra deemanii dhoorgaa turanii ganama itti badiite immoo namoota mana isaanii cufan dunkaan mana nyaataatii fi hoteelota garaagaraa irra deemanii akeekkachiisaan sodaachisaan yoo cuftan hayyama isinirraa fudhannaa isin adamnaa jechuudhaan barsiisaa turanii. Eenyu kana godhu? Akkasuma ta'e ammoo kantiibaa magaalaati nama mootummaa jedhamu caasaa muraasa fudhateera deemee barsiisaa ture jala akkuma inni sodaatu godhaa ture. Humni addaa poolisii Oromiyaa ammoo namoota didan baajaajii isaanii humnaan irraa fuudhanii uffata siviilis uffatuun namoota baajaajota sosso'an irraan miidhaa geessisan basaasaa oolanii jedhame. Tooftaa kanatti fayyadamuun qeerroo irratti tarkaanfii fudhatuuf basaastota bobbaafamanii ji'a jiraatan kun. Gama biraatiin ammoo ijoollee sablammoota ijoollee baajaajii qaban walitti qabanii yoo rakkoon isinirra gahee baajaajii keessan nu kafalaa waan hundaa nutu isin danda'a kanaaf hin sodaatinaa isin wajjin jirra qaamni nageenyaa isin wajjin jira tarkaanfii yoo qeerroon isinirra fudhatte qabeenya keessan guutuudhaaf wummaa nutu fudhata jedhanii ijoollee nama fe'anis dhabanii baajaajiin akkanumatti magaalaa keessa olii fiigaa jirti duwwaa jechuudha. Jarri jaansanii fi duwwaa deemaa sochiin kun guutumaan guututti baadiyyaarraa namni tokko magaalaa dhufee hin jiru konkolaataan gurguddaa walii gamuree deemu hin jiru sochiin dinagdee guutumaan guututti dhaabbatee jira. Ijoollee baajaajii qofatu dhuguma osoo nama fe'an olii gad deemanii namoonni mana isaanii sibbachanii taa'aa jiru. Warri hoteelaa isaan bansisanis homaa gurgurataa hin jiranii akkanumaan taa'aa jiru bakka ajajuma jaraa guutuudhaaf mana bananii taa'u malee homaa dalagaa hin jiran jechuudha. Haalli Goobaa keessa jiru. Nigaatuudhaan namni kana godhu nigaatu mootummaa nama jedhu kantiibaa magaalaati jechuudha. Taaksiilee uummataa keessattis basaastota isaanii bobbaasanii namoota mormii gabaa lagannaa kana dura dhaabbatu addaan baafachuuf sochirra akka jiranillee ibse. Guyyaa har'aa kanas jiraattonni baadiyyaa magaalota Roobee fi Goobaa seenaa hin jiran kan jedhan jiraattonni guyyoottan dhufan kanas lagannaan kun cimee kan itti fufu ta'uu BBS'tti himan. Baha Oromiyaa godina Harargee lixatti magaalonni garaagaraa mormii gabaa lagannarraa ooluu jiraattonni BBS'tti himanii jiru. Akka jiraatan magaalaa Galamsoo tokko jirutti dhiibban mootummaa jiraatus uummanni labsii qeerroon labsee milkeessuuf lagannaa gabaarra oole.
qaamoleen mootummaa humnaan uummanni akka dukkaannan isaanii bananiif dararaa geggeessanis duubatti hin jenne uummanni gabaa lagarnarra oolee jira. Baddeessaa keessattis haalli fakkaatan akka jiru odeeffanne. Magaalaa mormii fincila diddaa gabrummaan beekamtu Ciroo keessatti sochiileen hundi dhaabbatanii magaalaan ona fakkaatudha kan odeeffanne jiraattotarraa. Achuma Harargee lixaa magaalaa Hardiimiif gubbaa qorichaa keessattis labsiin gabaa lagannaa qeeroo Oromiyaatiin labsame kun itti fufee ooluu odeessaaleen nu dhaqqaban ni mirkaneessan. Magaalota akka Ciroo, Baddeessaa, Galamsoo, Machaaraa, Boohee, Daaroo Labuu, Mi'eessoo fi Asaboot akkasuma Bordoddee keessatti haalli jiru jabaataadha kan jedhan jiraattonni. Garuu uummanni hanga haqni Haacaaluu argamuu fi obbo Jawhar Mahmad, obbo Baqqalaa Garbaa fi hidhamtoonni Oromoo marti hiikamanitti mormiin keenya kan dhaabbatu miti itti fufaa jedhan. Jiraatan magaalaa Bordoddee tokko ammoo mootummaa intarneetii kutuun uummanni yaada isaa karaa bilisaa taheen akka ibsatu uggure yeroo kennuufin badii biraatiif biyyaa fi uummata saaxiluudha waan ta'eef sochii itti seenne jabeessuu malee falli biraa hin jiru jee. Bifuma wal fakkaatuun godina Harargee bahaa magaalaa Awwadaay keessattis labsiin lagannaa gabaa kun itti fufee ooluu isaa jiraattonni himan. Jiraatan Awwadaay BBS dubbisee tokko akka jedhutti sochiin tokkolleen hin jiru, dukkaannan hundi cufaadha, biyya namni hin jirre fakkaatti jedha magaalaan Awwadaay. Guyyaa kaleessa labsii qeerroo kanaan kan baaragan humnootiin tikaa fi bulchitoonni Awwadaay konkolaachiftoota baajaajii fi namoota dukkaana qaban walgahii teessisuun guyyaa boruu namni dukkaana cufee oole waraana itti ramannee cabsinee saamna, kanaafuu saamamurra hojjedha jechuun doorsisaa oolanii jira. Konkolaachiftoota baajaajiin ammoo guyyaa boruu koronaa vaayirasiin hin jiru, hanga feetan fe'adhaa, maallaqas hanga feetan namarraa fudhaa, tiraafikni isinin gaafatu jechuun kadhachaa oolanii jira jiraatan dubbifne tokko. Wallahi haala bareedaa ta'etti sochiin takkan jirtu wanni takkalleen sunillee hin banamne makiinanis kararoon soso'u namnillee kararoon soso'u wanni takka magaalaan akka waan biyya tana namni hin jirree takka fakkaatti irraan tana bas sunili halerra ittuma jiran turen halerra karaa yaada karaa adda addaatiin jijjiiruu fi warra baajaajii fi warra suuqatiin hatta poolisii takka isin goonu dukkaana guuturratti dukkaanni akka hin banamne yoo isin kacaftante mana cabsineeti saamnaa jedhanii beekte. Akkasitti sanuun daawuu yoo ni duraanuu isin akka saamtota inni beena yoo saamtanis saamadaa malee nuti hin bannu tana osoo mafeeran jettan jedhanii akkasii warra baajaajis kalee waltajjii wali qabanii godhanii maal jedhanii namoota hanga feetan fe'addaa boru dalagaa nama hanga feetan fe'addaa koronaan hin jiru maallaqa hanga feetan irraa fudhadhaadha dalagaadhaa jedhanii saniinuu hin dalaynuu haya janini martinu manatti galfatee taargaa warreen alaawwanni joos taargaa irraa hiikkatee makiinaa mana galee saniifuu amma gaamatti gubataniiti kalee bar taankii wanni tanfidanii nama sodaachisuu fi waraana kan ganna galee wanni jenne amma gaa waraana malee karaa waraana namni tokkicha gammatti lafaa waliin kaane sochiin takka hin jirtu suunni tokko hin banamne baajaaji tokko hin baane makiinaan takka tabiraatu kararran deemtu ijoollee wacaaftaa tolfattee jirti yoon fi kararra makiinaan tokko fagarraa kadhuutee bakka jirru wacaaftadhamma caccabsineef hin jedhanii tatta'anii. Qaamonni mootummaa kanaan nama kadhachuuf carraaqanis magaalaan Awwadaay mormii mirgaa ifii falmachuuf hin beekamtu cufamtee ooluudha kan odeeffanne. Godina Baalee aanaa Raayituu fi aanota ollaa Raayituu keessatti lagannaan gabaa haala bareedan geggeeffamee oolee jedhu jiraattonni ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu miseensota paartiilee siyaasaa Oromoo waliin wal qabatee mormii aanaa Raayituu keessatti godhameen namoonni 30 ol hidhamanii jiru jiraatan achirraa yaada BBS'if laate tokko. Uummanni aanaa Raayituu fi naannawaa isii lagannaa gabaa labsame hordofuun qophiilee taasifaman hunda guuttachuudhaan guyyaa irraa mormiirra oolanii jee. Haalli qabatamaa wanni jiru gaafa Haacaaluu irratti wareegama Haacaaluu irratti uummanni hiriira baheetti hiriira sanirra hin jiru. Guyyaa saniif maanguddoon iddoo baatee akka ijoollee isin hin dhofne godhaa turanii ergasii garuu guyyaatti aanu ijoollee nama 30 deemtee akkas namni garii nama hidhaa jira garii gadhiistee sirriitti ijoollee gasii dhiibbaa regeessitee namni facabee jira kamin hidhamee jira nama akkasii waan saniyaa boruu jiru kana uummanni qophii xumuree jira uummanni shunkurtii waan nyaataa dhugaatii hunda dura xumuree jira bitatee jira uummanni nyaataa dhugaatii waan silaa guyyaa shan isaan barbaachisu hunda bitatee jira hundaa qopheeffatee mana qaba san haala qophii hunda xumuree jira uummanni waan guyyaa shanii kana. Haaluma wal fakkaatuun aanota ollaa Raayituu kanneen akka Daawwee Qaachan
daawwee sarar sawweenaa gindhiirii fi lagaa hidhatti ummanni mormii lagaa gabannarraa akka ooleedha jiraattotarraa kan odeeffanne. Lagaa gabannaa kana gufachiisuuf raayyaan ittisa biyyaa fi kaabinoonni aanotaa ummata doorsisuuf hojjechaa jiranii jedhu jiraattonni. Ummanni daandiilee garaagaraa cufuun mormii isaa itti fufee akka jirullee odeeffanne. Haalli mootummaan kun itti deemaa jiru duguuggaa sanyii kan jedhu jiraatan kun aanota ollaa kennallee laga hidhaa dabalatee daawwee sarar daawwee qaachan gindir dabalatee hundayyuu namni waan dura nyaataa dhugaatii waan guyyaa shanan san keessa barbaachisu guyyaa lamaan kana kamsaaf jumaata argatee hunduu qopheeffatee wal quba namni hundi wal quba qabaa itti hunduu qopheeffatee jira guyyaa shanan kana waan isa barbaachisu qophii hunda xumuree jira. Maanguddoo waamtee jarri warri garaa mootummallee maanguddoo fi ummata namoota tokko walii qabdee ummata asfaarra'aa namoota basaasasiitiin warra duraan basaasii ture kun warra deengadda karaa cufu jettiin akka ummanni egaa sanirraa laalee ummanni wanni fudhatuuf namni tokko osoo jiraan dubbatin osoo hin dubbisin illee maanguddolleen akkasii dhiisanii biraa galan. Raayyaan ittisa biyyaa dhiibbaa keessaa meeshaa qabatee katamaa keessatti deemee uummata irra doorsisni jira garuu raayyaa caalaa warroota kaabinee waan si ajaa'ibu harka fiitiin deengadda guyyaa karaa gindir keessatti gindir magaalaa gindir keessa ture ani achi dhaqne baay'ee bee yoo allaale waan si ajaa'ibu warruma kaabinoota biyya bulchitu kanatti ummata shugguxiin hundee shugguxiitiin ijoollee kaabinootummaan poolisii meeshaa gandaa qabatte. Ummanni Oromoo hiree fuulduraa murteeffachuuf itti cichee falmuu qaba jechuun dhaammate. Godina Harargee Lixaa aanaa Doobbaa magaalaa Doobbaa keessatti namoota lagannaa gabaa taasisan dukkaanni isaanii jalaa saamsamuu fi hidhamuun jabaatu jiraattonni himan. Harargee Lixaa aanaa Doobbaa keessatti duula gabaa lagannaa maaf geggeessitu jechuun namoonni hedduun hidhamanii akka jiranillee gabaafamee jira. Erga artisti Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee fi miseensonni paartiilee siyaasaa Oromoo hidhamanii hawaasni mormii geggeessaa jira kan jedhu jiraatan tokko mootummaan garuu sagalee uummataa ukkaamsuuf duula bal'aa tibba kana geggeessaa jira jee. Buufataaleen poolisii fi manneen hidhaatis guutamanii bakka nama itti hidhan sadarkaa dhaburra gahanis jea. Dulli hidhaa kun aanaa Doobbaa magaalota akka Hirnaa fi jiraattota naannichaa irratti bal'inaan geggeeffamaa akka jirullee gabaafame. Magaalaa Boohee keessatti ammoo yeroo lagannaan gabaa geggeeffamaa jiru kanatti dulli hidhaa fi dararaan hammaatu dubbatu jiraattonni. Dukkaannan namoota hedduutis saamsamee jira. Xalayaan jettu itti maxxansamuu dubbata jiraatan achirraa yaadanuuf kenne tokko. Kan mootummaan wanti jedhu mootummaan ergee jira warra cufees warra deemee jira. Bakka keessan jirres ni ashaka mana biraatu. Namni ijoolleen baay'ee hidhamee kadeen gadda hiriira namni guyyaa Haacaaluudha kabajatee jira namni gurguddaa sochoota mootummaatiif hunda hidhamee jira mootummaan. Dukkaannan abbaa beekan ammoo gara mana jireenyaa isaanitti dhaquun hidhuu fi dararaa irratti geggeessaa jiru jea. Dulli hidhaa kun manarra deemuunis geggeeffamaa jiru jechuun komatu jiraattonni aanaa Boohee. Manni dhaafaan guutamee hojii bakkatti dhaqanii nyaata jiran waan ilaala. Aangoo qabanis keessanii jiranii haalis nama jiranii hojjettoonni baay'eedhaa keessa jiran. Waraanni mootummaa ammoo baay'inaan magaalaa keessa maadheffatuun uummata hiraarsaa akka jiru jiraattonni himatan. Godina Arsii Lixaa Kofalee keessattis haalli jiru wal fakkaataa tahuu odeeffannee jirra. Magaalaa Hasaasaa keessatti mormiin gabaa lagannaa kun itti fufee oolu jiraattonni himanii jiru. Magaalaa Kofalee keessattis mormiin gabaa lagannaa kun guyyaa tokkoffaa isaa milkiin xumuramuudha jiraattonni kan himan. Humnoonni mootummaa namoota dukkaanan isaanii cufan doorsisaa oolaniis jee. Gama biraatiin bulchaan godina Arsii Lixaa ammoo humnoota mootummaatiin hidhamuu jiraattonni himan. Wanni jiru amma yeroo ammaa kana naannawa Asaasaa kana jira. Naannawa Asaasaa kanatti akkasuma guutumatti wannaan karaan kunniin cuccufamaa jira. Waan cuccufame keessa immoo humni waraanaa deddeebi'ee baruu waan akkasii kanneen yaadaa jira. Sochii namni immoo qeerroon karaa gubbaatti yaa'ee ilaalaa jira. Waan isirraa ta'een immoo hooggansuma garaagaraallee hidhaa jira kan jedhu odeeffannoo dhageenyaa. Hooggansuma mootummaallee hedduu isaanii dararaa jiranii kan jedhutu jira. Waan jiruun sochiin jabaa hin jiruyyuu darbee naannoo tokkotti immoo mul'ata kanuma. Humnoonni waraanaa daandii ijoolleen cuftee barsiisan moo dukkaannani?
dukkaannan waan akka baajaajii kanneen sirreessaa banaa jedhaati jabaallee wannan jedhu ijoolleen irrumaa sittee gara manaatti galfattee ilaalaa jirti. Haalli jiru immoo xiqqoo shakkisiisaadha. Garuu naannoo Shaashamannee kanatti xiqqoosii sochiin jira kan jedhu odeeffannoo qabaa. Waan achirraa immoo karaa kufalee asaasa kanneen keessa immoo sochiin jabaan akka hin jirree fi inni jirus immoo wallaalee karaa gubbaa wadhabee kan galaa jiru kanuma wanni haalli jiru. Hidhamuu isaaniitiif sababa kan ta'e ammoo mormii guyyaa duraa geggeeffame irratti ijoollee hirmaatan irratti tarkaanfii maaliif hin fudhanne kan jedhu jiraatan kun. Gara baha Oromiyaatti yeroo isin deebisnus godina Harargee baha aanaa Qarsaa magaalota garagaraa keessatti mormiin gabaa lagannaa kun itti fufee ooluu jiraattonni himan. Aanaa Qarsaa magaalaa Laangay keessatti lagannaan gabaa qeerroo Oromiyaatiin labsame karaa guutuu taheen hojiirra oolee akka jiru yaada BBS'if kennan jiraattonni mirkaneessan. Humnoonni mootummaa ammoo namoota dukkaanan isaanii cufan humnaan bansiisuu fi kan abbaan biran jirre ammoo balbala isaarraa buqqisanii qabeenya namaa dirretti dhiisanii bulchiinsa magaalaa geessuu isaaniiti jiraatan kun kan ibse. Kan kana godhaa jiru ammoo poolisii addaa Oromiyaa tahuu dubbata. Jiraatan biraa tokkos odeeffannoo wal fakkaataa nuuf kennuun namoota hulaan dukkaanan isaanii buqqifame waajjira mootummaa geeffamee fi konkolaachiftootni ammoo boru hojiitti hin seentan yoo ta'e lakkoofsi gabatee konkolaataa keessanii ni qabama. Akkasuma immoo hayyamni konkolaachisummaa keessanii isiniif hin deebi'u jechuun doorsisuu isaaniiti kan dubbatu jiraatan kun. Hello? Hello, Badi. Hargi magaalaa Laangee Daanaa isaa dukkaana namaa namni gabaa lagannaa jechuun kan jiru shirrii cabsanii humna addaa poolisii Oromiyaa itti jedhamu warri jedhamu cabsanii banaa jiran abbaan bireen jibee cabsanii bananii jira jira warra wantoota haliif ijoollummaan warri jibbuu warra biyyee jibbuu jira isa kan deemanii jeefaa jiran yaa'anii warra dukkaana guddaa humnaan. Warra dukkaana jala cabsan abbaan biran jirre yoo cabsan banaa dhiisanii deemu moo kam godhan? Banaa dhiisanii deemaa jiran cabsanii jira. Ulaagaa fudhanii biiroo fa'aa keessa waajjira beekan ulaagaa magaalota akka Qarsaa fi Watar keessattis mormiin wal fakkaatan gabaa lagannaa labsame kun itti fufee ooluudha kan jiraattonni nuuf himan. Aanaa Jaarsoo keessatti bulchitoonni fi poolisoonni reebicha hamaa uummata irratti raawwataa akka jiranillee jiraattonni naannichaa dubbatan. Dhiibban karaa mootummaatiin godhamaa jiru cimaa ta'uu kan ibsu namni odeeffannee kun ta'us uummanni ajjeechaa fi hidhaa akkasuma dararaa mootummaa biyya bulchaa jiru kanaan uummata keenya irratti geggeeffamaa jiru dhaabsisuuf mormiin kun murteessaadha jee. Achuma Harargee bahaa magaalota akka Qobboo fi Kaarraa Millee keessatti uummanni ganamaa irraa bakka hojiitti hin imallee ji'a jiraatan tokko balbala isaanii cufatanii mormii irra jiru jee. Magaalaa Qobboo keessatti humnoonni mootummaa dukkaana namaa cabsanii meeshaalees dirree irratti facaasuu dubbata jiraatan achirraa yaadanuuf kenne tokko. Kaarraa Millee keessatti sochiin wal fakkaatan kan dhalate yeroo ta'u poolisoonni namoota humnaan bansiisuu fi reebuu jabeessuu dubbatu jiraattonni. Garuu mormiin gabaa lagannaa kun waan kaayyeffate guututti itti milkaa'uu danda'e guyyaa har'aatii jee. Godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandii keessatti lagannaan gabaa akkuma karoorfameen hojiirra ooluu jiraattonni odeeffanne BBS'tti himan. Akka jiraatan magaalaa Mandii tokko BBS'if yaada laate je'utti humnoonni mootummaa guyyaa lamaan dabran kana konkolaachiftoota baajaajii walitti qabuun akka gabaa lagannaan geggeessine doorsisaa turan. Guyyaa har'aa immoo bakka hojii namootaa cufanii jiran saamsamee jira jechuun waraqaa irratti maxxansuu fi birrii 30,000 adabamtan jechuun dararaan garagaraa uummata irratti geggeeffamaa akka jiru dubbata jiraatan kun namoota garii kanneen mana jireenyaa isaanii beekan gara mana isaaniitti dhaquun manaa fuudhanii gara mana hidhatti geggeessaa akka jiranillee dubbata. Haalli nageenyaa magaalaa Mandii ulfaataa tahuu kan dubbatu namni kun humnoonni mootummaa nama hidhuu fi doorsisuu akkuma itti fufanitti jiraa jira. Qaalli irraa kaleessa dhaafanii hojjettoota kaleessa malee deengada hojjettoota baajaajii akkasumas illee shufeerota muraasa walitti qabanii doorsisaa turani. Har'aaf akka banamuudhaaf akka hojjetaniidhaaf doorsisaa turan walitti qabanii hojjettoota shufeerota baajaajii akkasumas konkolaachistoota. Suuqii namaa deemanii saamsameera jedhanii hanga qarshii 30,000 isin kaffalchiisaa jedhanii suuqii namoota baay'eedha kan isaan deemanii saamsisanii. Warra kaan immoo doorsisanii humnaadhaan bansiisanii kan fidanii manaa dhaqanii fidanii warra kaan bansiisanii meeshaatti qabanii bansiisan namoota muraasa.
Inni kun akkuma jirutti ittuma ufee jiranii nama hidhuu nama dorsisuu ganda keessa deemanii nama akkasumas illee shufeerota muraasa walitti qabanii dorsisaa turanii. Erga artisti Haacaaluu Hundeessaa irratti ajjeechaan raawwatamee fi miseensonni paartiilee siyaasaa Oromoo hidhamanii as magaalaa Mandii keessatti namoonni 100 ol mooraa waraanaa tan naannawa Olon Komitti argamu keessatti guuramanii dararamaa akka jiran gabaasuun keenya ni yaadatama. Ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaa waliin wal qabatee daandiileen riqichi manneen barnoota fi addabaabaayii maqaa isaatiin moggaafamuu aangawoonni mootummaa ibsan. Ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaan kan shakkamu mootummaan Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti sirni moggaasaa maqaa gooticha artisti Haacaaluu Hundeessaa kan geggeeffame yeroo ta'u sirna kanarratti dhagaan bu'uuraa siidaa yaadannoo artisti Haacaaluuf naannawa Hora Irreechaa Finfinneetti kaayamee jira. Mootummaan Itoophiyaa ajjeecha artisti Haacaaluu Hundeessaa ukkaamsaa jira jechuun komatamaa jiru qaamni yakka kana raawwate garee shaneeti jechuun ifirraa achi maysee saffisaan maqaa isaatiin daandiilee manneen barnoota addabaabaayii moggaase. Maatiin artisti Haacaaluu Hundeessaa sirna kanarratti kan argaman yeroo ta'u abbaan artisti Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa ilmi koo sabaaf osoo falmuu yartuun karatti hambifte mootummaan namoota yakka kana to'atee mana hidhaa keessatti qallabuu osoo hin taane murtii du'aa irratti naaf murteessuu qabaa jechuun gaafatan. Amboo osoo ta'ee obboleeyyan isaatu halkan tokkoon bulchan isaan tugumaa naaf baasaa jechuun dubbatan. Abbaan artisti jaalatamaaf beekamaa Haacaaluu Hundeessaa obbo Hundeessan dabaluunis abbaan artisti Haacaaluu Hundeessaa obbo Hundeessaa Boonsaa warri mucaa koo rasaasan ajjeese akka isa rasaasan gobanii ajjeesanitti isinis rasaasan naaf gobaa ajjeesaa jechuun mootummaa gaafate. Haati artisti Haacaaluu Hundeessaa aadde Guddattuu Horaati sirna kanarratti argamanii gumaa ilma kootii naaf baasaa jedhan warra mucaa koo umrii gabaabse du'arratti naaf murteessaa jechuunis gaafatan. Mootummaan Itoophiyaa haqa Haacaaluu Hundeessaa dabsaa jira jechuun mormiin biyya keessa fi alaa irratti deemaa jiru gaaffii maatiin artisti Haacaaluu gaafataniif deebii laata jechuun ammoo gaaffii namoota hedduuti. Akka amma mootummaan Itoophiyaa diraamaa hojjetee jirutti ammoo kan du'e Oromoodha. Kan ajjeechaa raawwatameen shakkames Oromoodhuma. Uummanni Oromoo hedduun ammoo mootummaan Itoophiyaa amaanaa nyaatee artisti Haacaaluu Hundeessaa ifumaaf galaafate. Garuu ilmaan Oromoo ittiin yakkuun nafxanyoota isa jalatti dhokatanii lubbuu Oromoo balleessaniif dahoo tahee jechuun cimsanii morman. Toliga daawwattoota keenya oduun ammaaf qabnu haganmaa waan nu daawwattaniif ulfaadhaa isiniin jechaan Badrii Yusufii ogeessa kaameraaf teknika keenya Abdii Jamaal sagantaa kana waraabuun nafaana ture. Horaa bula.